Tolee, ashamaa akkam jirtu maatii qubee baradhaachuu biyya keessas biyya alaas kan jirtan bakka jirtanitti nageenyi isiniif haa ta'uun jedha. Har'a immoo bifa adda ta'een deebine jechuudha. Kutaa dabre jechoota akkamitti akka barreessitan sagalee gabaabaa, laafaa, dheeraa ilaallee turre jechuudha. Har'a immoo bifa adda ta'een namoonni tokko tokko jechuudha. Namoonni muraasni koomentii irratti Amaariffallee mee itti nu dabalii Amaariffa barachuu barbaannaa fedhii qabna waan naan jettaniif jechuudha. Har'a immoo Amaariffa jechuudha. Jalqaba irraa kaastanii hanga dhumaatti akkamitti akka dubbistan akkamitti akka barreessitan waliin ilaalla jechuudha. Maayidhaaf jechuudha. Wanta gara barnoota deemuu kiyyaan dura jechuudha. Chaanalii keenya warri haaraa taatan sabiskiraabii, laayikii, sheerii gochuun dagatina. Deeggarsa malee nuuf godhaa. Deeggarsa nuuf gootaniif chaanaliin keenya yeroo dabreetti sabiskiraabii kuma seene jechuudha. Dhugaa baay'ee ammallee galatoomaan jedha jechuudha. Kanarratti hundaa'uudhaan ammallee isinittan himaa yeroo dabres dubbadheen ture. Kutaa dabre keessatti dubbadheen ture jechuudha. Namoota lamaaf ganna dhufu kana keessa jechuudha. Ji'a lamaaf jechuudha. Barnoota kaffaltii malee jechuudha. Akkasumas iskoolaarii namoota lamaaf carraan namoota lamaaf nama ba'eef jechuudha. Barnoota hin kennine jedheetan ture. Namoonni muraasni koomentii irratti na barreessaa jirtu maqaa keessanii. Namoonni tokko tokko baay'inaan garuu barreessaa hin jirtanii. Hundi keessan hirmaadhaa. Mee carraa keessan yoo isin ga'e jechuudha. Ji'a lamaaf kaffaltii malee haala bareedaatiin hin barattu jechuudha. Koomentii irratti maqaa keessan ammallee nu barreessaa jenna shi. Laayikii koomentii irratti nu barreessaa. Laayikii gochuun dagatina. Tole yeroo Amaariffa gara barnootatti yeroo deebinu Amaariffa yeroo barannu Amaariffi xiqqoo akka Oromiffaa miti. Garaagarummaa qaba jechuudha. Oromiffi sagalee adda baasnaan salphaadha jechuudha. Garuu Amaariffi siistamni isaanii gallaan Oromiffa irra baay'ee salphaadha Amaariffi. Amaariffi jechuudha. Siistamni isaa akkamitti akka barreeffamu isinii gallaan baay'ee salphaadha jechuudha. Garuu siistamni sun isinii galuu baannaan malli ittiin dubbistan malli ittiin barreessitan isinii galuu baannaan isinitti ulfaata jechuudha. Namoonni baay'een kana hubachuu dhabuudhaan barreessuullee dubbisuullee baay'eetti ulfaata jechuudha. Kanaafuu amma barbaadanis rakkoo hin qabu hin barsiisne jechuudha. Barachuu barbaaddanis koomentii irratti akkasumas afaan Oromoo barachuu barbaaddan bilbila iskiriinirra jiruun nu bilbiluu hin dandeessu jechuudha. Kanaafuu yeroo Amaariffa barattan wanti hubachuu qabdan qubeen afaan Oromoo akkuma kanaan dura baranneen qubeen Amaariffaa jechuudha. Maal qabu jechuudha. Qubeen tokkoon isaanii jechuudha. Fidalii jedhamu. Qubeen fidalii jedhamu. Fidaliin tokkoon isaanii maal qabu jechuudha. Boca of danda'a qabu. Qubee san adda baasnaan sagalee isaa immoo akkamitti akka adda baastan waljiniin inni rakkoo hin qabu. Wanti inni guddaan garuu isin boca qubee san jechuudha. Adda baasnaan Amaariffa barreessuun dubbisuun sinitti ulfaatu jechuudha. Maaliif sagalee dheeraa eeguun hin jiru, sagalee gabaabaa, sagalee kana jechuun hin jiru akka afaan Oromoo keessatti jechuudha. Boca qubee san adda baasnaan qubeen haa akkam akka jirtu, qubeen leen akkamitti akka jirtu as biratti akkuma ilaaltun biratti qubeen haa akkamitti akka adda jirtu, qubeen leen akkamitti akka jirtu kan adda baasnaan afaan Amaariffa dubbisuun baay'ee salphaadha jechuudha. Kanaafuu kan akkamitti akka dubbistan, akkamitti akka barreessitan namoonni fedhii qabdan jechuudha. Koomentii irratti na barreessaa ishii kutaa itti aanu akka isin gadhiisu namoonni fedhii qabdan namoonni baay'ee fedhii qabaannaan nan gadhiisa jechuudha. Waliin barachaa deemne jechuudha. Kanaafuu mee amma waliin ilaalla tokkoon isaanii akkamitti akka adda baastan fakkeenya itti kenna qubee haan fakkeenyaaf haa baaba jechuu dandeechuu lammaa jechuu dandeechuu hamarwaanis hamar qubee haadha kaasnee hanga pa jedhama. Oromiffaa haadha kaasnee hanga zaamooti. As biratti immoo qubee ha jedhama hanga paappaayya isa jenne sana pa haala kanaa Amaariffa irratti haala kanaan barraa jechuudha. Kanaaf xiyyeeffannaa isin qabuu qabdan qubeen Amaariffa boca akkamii qabu isa jedhu isirratti xiyyeeffadhaa shi. አማርኛ ፊደል ምን አይነት ቅርጽ አላቸው ወይም ምን አይነት ሼፕ አላቸው? እያንዳንዱን ሼፖቹን ከለየን አማርኛ ማንበብ በጣም ቀላል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከምሳሌ ጋር ሼፖቹን እንዴት እንደምትለዩ አብረን እናያለን ማለት ነው። በደንብ ተከታተሉኝ። ከናፉ ቁቤን ጀልቀባ
maal jedhama jechuudha? የመጀመሪያ ፊደል ሀ ይባላል። ሀ ሀ kan inni lammataa la inni sadaffaa hamarawaa jedhamu wal fakkaataadha kunii fi kun jechuudha. Maaliif akka wal fakkaate waliin ilaalu rakkoon qabu ma sa kun immoo jechuudha ra sa sha qa ba ta cha kazaan ha wal fakkaataadha kunii qubeen haan jechuudha as keessa sadiitu jira jechuudha. Yaa akka fayyadama keenya hiika ofii qabu isin hin cinqaminaa rakkoon qabu sagalee tokko qabu jechuudha. Kun immoo na nya a ka wa a aanis wal fakkaataadha jechuudha. Aan kunii fi kun wal fakkaataadha jechuudha. za zha ya da ja ga a ca a tsa kunis amanum tsa ammas tsaadha fa fa jennee haala kanaatiin qubee amaariffaa jechuudha. Qubee amaariffaa jechuudha haala kanaatiin dubbisne jechuudha. Hunda isaanii qubee haadhaa kaasnee hanga pa jedhamu kuni haadha hanga pa jechuudha. Haala kanaatiin dubbisne jechuudha. Jarreen kana adda baasnaan jarreen kan itti aanu maalidha jechuudha. Qubee haan jechuudha sagalee gara sagaleetti deemna jechuudha. Fakkeenyaaf har'a qubee kanarratti hundaa'uudhaan sagalee torba qaba jechuudha. Afaan Oromoo irratti dubbachiistuu akkuma jedhamu kunis akka dubbachiistuu ta'ee garuu qubeedhamutti qubuma haa kanarratti boca garaagaraa barreessuudhaan qubee kana sagalee akka qabaatu sagaleen tokkoon bocni isaan jijjiiruudhaan sagalee torba yookiin ሰባት ድምፅ እንዲኖረው ማለት ነው። ይሄ እያንዳንዱ የአማርኛ ቃላቶቹ አንደኛው ፊደል ላይ ፊደሉን ቅርጹን በመቀያየር ቅርጹ ላይ የተለያዩ ቅርጽ እንትን በማድረግ ለምሳሌ እዚህ ጋር ስላሳያችሁ ምሳሌ እዚህ ጋር የሀ ፊደል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሀ፣ እዚህ ጋር ሁ ስንል እዚህ ጋር ሂ፣ ሃ፣ ሄ፣ ህ፣ ሆ እንላለን yookiin hin jenna jechuudha. Kanaafuu yoo akkas jennu qubeen haan ha jedhama. Inni jalqabaa ha jedhama. Haa fi ha he akkuma jettu ha jedhama. Nama hafuura gizee baasu ha akkuma arganu san ha jettee akkasitti qabadha. Inni lammataa huu kan akkamitti huu jenne amaariffa huu yeroo barraa'u qubee maal godha jechuudha. Akkan ol barreesseeti gidduu irratti gara sarara dalgee gara mirgaa barreessee jechuudha. Kun maal jedhamte jechuudha? Huu jedhamte jechuudha. Agartanii akkas. Inni itti aanu immoo hii yoo jennu immoo dubbachiistuu i haa fi i akkuma qabaatu as birattis hiin amaariffaa akkam jechuudha. Dura maal gootu? Dura akkana gootaniiti kottee jala sarara dalgee qabaannaan bifa kanaatiin ta'e kottee jala sarara dalgee qabaannaan kottee jalatti ilaaltu agartanii xiyyeeffadha. Sirri kottee jalatti sarara dalgee sarara dhaabbatarraa gadee gadi bu'ee kottee jalatti sarara dalgee taanaan maal jechuudha? Hii jedhamte jechuudha. Hii yoo jettan fakkeenyaaf hii kan amaariffa irratti hiidhaan kan jalqabu maalidha? Hiidhaan kan jalqabu fakkeenyaaf hilli hii hiiwat hiis jedhama. Akkasii inni lammataa immoo haa afuraffaan jechuudha. Afuraffaa irra haa yoo jettan ishee tana balleessuudha bakka isinirraa eegamu. Kanaaf akkam gootu kana gootanitti irraa gadee akkatti sararuudha. Bakka kuni haa jedhama. Kanaafuu boca isaanii sirriitti adda baasuudha jechuudha isinirraa eegamu. Yoo hee ta'e yoo shanaffaan hee jedhama. Hee yoo jettan ee waliin jechuudha. Heelan yoo jettan kottee jalatti maal qaba jechuudha? Akka qubeelaa gara mirgaa jechuudha. Haala isaanii adda baastuu jechuudha. Inni jaaffaan h jedhama. H yeroo barreessinu bifa kanaatiin akka adda baastanii jeetan bifa kana isin barreesse hiiwat hilliinaa yoo jettan haala isaaniitiin adda baastuu jechuudha. H jedhama jechuudha. Amma sagalee akkamitti adda baastan? Yeroo adda baastan jechuudha. Hafuura keessan sagalee keessan lubbuu keessaa laphee irraa jechuudha. Akkasitti adda baastu. Na waliin ani yeroo dubbisee immoo isin duukaa bifaan dubbisuu dandeessu yookiin maanbabticha laallachuu ማለት ነው. እንላለን ማለት ነው. ህይወት akka
እንድታስታውሱት ማለት እንዲመጣላችሁ ድምፁ ማለት ህ ህይወት ስትሉ ህ ይባላል ማለት ነው ይሄ ፊደል። እሺ እንቀጥላለን። ሰባተኛው ድምፅ ወይም የሃሁ ድምፅ ይባላሉ። ሁ ሆ ይባላል ማለት ሆ የሆ ድምፅ yookiin sagalee hoo jedhama jechuudha. Kanaan dura dubbachiistuu ha, a, e, i, o jennee akkuma ilaalleen Amaariffa irrattis sagalee meeqa qaba? Torba qaba isiniin jedhee torbaffaa maalidha? Hoo jedhama jechuudha. Hoo tokkoffaa maalidha? Haa, ha dhiifama ha, huu, hii, ammas haa, hee, hii, hii jettan kana jechuudha. Hii. Yeroo irra deddeebitan isinii dhufa yeroo tokkoon isinii dhufuu jechuu danda'a garuu irra deddeebitan isinii dhufa jechuudha. Kun immoo hoo jettan jechuudha. Kanaafuu kana irra sirriitti irra deddeebi'aa shaakala yoo irra deddeebitan shaakaltan sagalee kan adda baasan jechuudha. Boca isaa ilaalatu agartanii yeroo adda baasan sagalee qofa osoo hin ta'in boca isaa qubee haa hoo jedhame akkam jira hoo jedhamti immoo boca qubee haa akkuma qabattanii too iddoo kamitti boca akkamii qaba? Hiyoo jedhamu boca akkamii qaba? Haawoo jedhame boca akkamii qaba? Heeyoo jedhame boca akkamii qaba? Hiyoo jedhame boca akkamii qaba? Yoo hoo jedhame boca akkamii qaba? Isa yeroo san adda baasnaan Amaariffa dubbisuun jechuudha. Dhugaa ani waadaa isiniif seenaa baay'ee salphaadha jechuudha. Kanaafuu haala sanaan dubbisnaan Amaariffa baay'ee isinitti salphaadha jechuudha. Kanaafuu sagalee immoo akkamitti akka adda baastan waliin ilaalla jechuudha. Waliin barachaa kutaa itti aanu waliin itti fufaa deemna jechuudha. Kanaafuu fedhii qabaannaan jechuudha. Koomentii irratti yaada keessan naa ibsaa. Itti fufi naan jedhaa. Koomentii irratti naa barreessaa. Akkasumas laayikii godhaa jechuudha. Akkasumas namoonni barachuu fedhii qabdan jechuudha. Amaariffaa dhuunfaatti akkasumas guruup irratti namoonni barachuu fedhii qabdan naa bilbilaa asirra jiru naa bilbiluu hin dandeessu. Afaan Oromooillee Ingiliffallee namoonni barachuu fedhii qabdan nu bilbilaa jennaa. Chaanalii keenya warri sabiskiraabiin goone sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Laayikii sheerii gochuu hin dagatinaa. Deeggarsi keessan ammarree nu irraa hin hanqatin jennaa. Hanga wal agarruutti nagaa naa jiraadhaa. Galatoomaa baay'ee sin jaaladhaa. Horaa bulaa.